Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo kan biyya keessaas biyya alaas kan jirtan biyyaa 48 Uumamaa Sillaasee argattan hundi keessaniyyuu yaa Gooftaa keenya Uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin jedhaa gammadaa jirtu. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa, cubbuu keenya akka balleessaa keenyaa ilaalee nutti neekkamee yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa gufaa ta'u akka haati isaa ati Gooftaa keenyaa maqaan ishee gufaa ta'u. Namoonni Waaqayyoo qulqulloonni hundi isaaniituyyuu Waaqayyo isaanii kennetti maqaan isaanii kan hojjetee haa ta'u, eegumsii fi kadhannaan isaanii wajjin haa ta'u. Obboleewwan koo akkuma mata duree dhimma mana kiristaanaa hunda keenyatti gareen kan keessatti of agarsiisu gonkumaa hin ta'u isa jedhu irratti Waaqayyoon nuuf eeyyametti yeroo kana wantoota muraasa isaa wajjin ilaaluudhaaf yeroo kana gara YouTube kootiin jira waan ta'eef namoonni YouTube koo share gochuudhaan, like gochuudhaan, subscribe gochuudhaan dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyo Abbaan jaalalaa, Waaqayyo Abbaan dhiifamaa yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Yeroo ammaa kanatti manni amantaa jaarrota baay'ee keessaas dabartee waggoota hedduuf qorumsa baay'ee keessa akka dabartee seenaan nuuf ibsa. Manni amantaa yeroo hundaayyuu qorumsi ishee kallattii lamaan akka ishee qunnamaa ture hundi keenyayyuu ni beekna. Inni tokkoffaan qorumsa keessaati, inni biraa immoo qorumsa alaati. Qorumsa keessaa yoo jennu ijoollumti ishee ijoollumti manni kiristaanaa keenya guddiftee ijoollee kooti jettee waan isaan barbaachisu hundaa gootee fi yeroo isaan mana amantaa gatanii mana amantaa miidhuudhaaf yeroo itti kaanidha jechuudha. Diinonni alaa jechuun immoo warroota hin amanne jechuudha. Walumaa galatti warroota ilma Waaqayyootti hin amanne yookiin Waaqayyoon tokkos sadiis jedhu hin fudhanne jechuudha. Har'aaf garuu kan wajjin haasofnu diinota keessatti. Diinonni keessaa yeroo baay'ee kallattii garaagaraatiin baroota hedduuf mana amantaa keessa turanii jiru. Dhugaa tokko hubachuu qabnu inni jalqabaa amantaan kennaa akka ta'e, amantaa Waaqayyoon dhala namaatiif akka kennee fi dhalli namaa hundi isaatuyyuu afaan beekuun sagalee Waaqayyoo akka baratu, Waaqayyoon mirga akka kenneef kana hubachuu qabna. Inni lammataa immoo kaayoon mana amantaa wangeela barsiisuudhaan dhala namaa hunda isaatuyyuu amanuudhaan akka amanu taasisuudhaan mootummaa Waaqayyoo dhaalchisuudha. Kaayoon manni amantaa qabdu isa kanaadha. Akkuma beekamu hiikkaan mana kiristaanaa ijaarsa mana kiristaanaa jechuu dandeenya. Walitti qabama kiristaanotaa
jechuu dandeenya yookaan immoo laphee tokko tokko kiristaanotaatiin mana kiristaanaa jenna. Walumaa galatti bultoo waaqayyoo bultoo gooftaa jechuudha. Erga kana jennee waaqayyoon abbaan jaalala gooftaan keenya Kiristoos gara biyya lafaa kanatti yeroo dhufetti dhala namaa sanyiidhaan qomoodhaan jechuun addaan baasee osoo hin taane dhala namaa hundasaa sanyii addaam kan ta'an hundaa fayyisuudhaafidha. Gooftaan dhala namaa fayyisuuf erga dhufeen boodatti gooftaan keenya Kiristoos qaraanioo irratti dhiiga isaa dhangalaasuudhaan warroota isatti amanan isa beekan fayyisee jira jechuudha. Warroonni kuwwanis ammas amananii yoo dhufan carraa fayyuu akka qaban wangeelli ni dubbata jechuudha. Ammas irra deebi'ee gooftaan keenya Kiristoos hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 20:28 irratti hoolota koo eegaa, hoolota koo eeguu yoo baattan immoo isiniif wayyoo jechuudhaan phaaphaasota mana amantaa akka bulchan, akka hoogganan, uummata karaatti akka deebisan, uummanni yeroo gaddaa gara gammachuutti, yeroo gammachuu uummata wajjin gammaduu akka qaban gooftaan keenya himee jira jechuudha. Gooftaan keenya ammas duuka bu'oota isaa hafuura qulqulluu kenneefi gara biyya lafaatitti deemanii wangeela akka barsiisan osoo hin taasisiniin dura wangeela irratti waan tokko jedheen jira. Innis deemaa gara addunyaatti yookiin hanga handaara biyya lafaatitti deemaa maqaa Abbaa, Ilmaa, hafuura qulqulluutiin cuubuudhaan duuka bu'oota koo yookiin barattoota koo taasisaa jedheen jira. Handaara biyya lafaa hunda irratti deemaa jedheen. Deemaa jedheen bicha immoo hin dhiifne. Inni jalqabaa humna kenneefi humna ittiin iccitii waaqummaa isaa gootummaadhaan gara biyya lafaatti deemanii mootota fuuldura dhaabbatanii waa'ee isaa akka ragaa bahan ni akeekkachiise. Ammas deebisee gooftaan keenya Kiristoos afaan 71 afaan dhaloota isaanii wajjin 72 kenneefi gara addunyaa irratti wangeela akka lallaban taasise. Afaan kana mara kennuun maaliif barbaachise? Gooftaan keenya Kiristoos afaan hin barbaachisu osoo ta'eetii yeroo kana afaanuma inni biyya lafaa kanarratti ittiin barsiisaa ture saniin bichaa akka barsiisu taasisaa jechuu asila. Gooftaan keenya garuu kaayyoon isaa dhalli namaa afaan beekuun wangeela baratee isatti amanuudha malee afaaniin akka gargara qoqqoodaman miti jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan koo sagalee waaqayyoo dhala namaa bira akka ga'uuf afaan hundaan barsiisuun dirqama jechuudha. Garuu mana kiristaanaa keessatti waggoota baay'eedhaaf warroonni siyaasaa dhuunfaa isaanii bakkaan ga'achuudhaan kaan afaan tokkoon bichaa wangeela barsiisaa akka turan hundi keenya ni beekna. Kaayyoon isaanii maali isa jedhu muraasa isaa haa ilaallu. Inni jalqabaa afaan Amaariffaatiin qofa barsiisuun maaliif barbaachise? Inni jalqabaa afaan Amaariffaatiin qofa yoo barsiifamee namoonni afaan Amaariffaa danda'an keessattuu naannoo warroota kaabaa irraa dhufan afaan Gi'izii beekan Gojjam jedhamu keessatti qinee warri baratan kallattumaan hojiitti akka seenan bootaan jalaa akka hin qabamne namoonni afaan beekuun yoo barsiise namoonni kun naannawa san qofa keessatti bichaa tajaajiluu danda'u waan ta'eef kanaaf jecha afaan kaaniin akka hin tajaajilamne taasifamee jira jechuudha. Garuu kaayyoon mana amantaa isa kanaayi yoo jenne kaayyoon mana amantaa fedhii foonitiif osoo hin taane fedhii lubbuuti. Ilmi namaa mootummaa waaqayyoo akka dhaaluuf malee ilmi namaa addunyaa kanarratti mindaa argatee yookiin qarshii argatee akka ittiin jiraatuuf miti. Wanti guddaan lubbuudhaan mootummaa waaqayyoo dhaaluudha waan ta'eef jechuudha. Har'as namoonni kunniin mana amantaa keessatti mana amantaa galii mataa isaanii waan godhataniif kallattii adda addaatiin tajaajilli afaanota adda addaatiin
akka hin barsiifamne gufuu ta'anii jiru. Kana yoo jennu afaan Amaariffaarraa gara Oromiffaa qofatti yookiin afaan Oromiffaan qofa akka tajaajilamu jechuu miti. Mee kottaa ilaalaa ummatoota kibbaa keessa. Ummatoota kibbaa keessa Ortodoksiin yeroo ammaa kan jiru magaalota keessa qofaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Anis amma iddoon jiraadhu ummatoota kibbaa keessadha. Beetakiristaanni 14 naannoo yookiin godina Guraagee keessa qofatti beetakiristaanni 14 yeroo ammaa cufamee jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Afaan uummanni beekuun barsiisuu dhabuun rakkoon isaa kana fidee jechuudha. Har'as waa'ee kana osoo himamu uummanni kun dhaga'amee yookiin qulqulluun Sinodos akka nama gurraan hin dhageenyetti bira darbaa jira. Gooftaan garuu hoolota koo eege. Qulqulluun Phexros waamee gooftaan keenya na jaalattaa jedheen, eeyyan gooftaa sin jaaladha jedheen, hoolota koo eegi jedheen, yeroo 3 irra deddeebi'ee jedheen gooftaan. Hoolota koo eeguu yoo baate dhumarra maal akka jiru gatiin Waaqayyo bira jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan koo kanarratti hundi keenya tokkummaan kaane Oromiyaa keessaa bichaa miti naannoo hunda keessatti afaan sabni sun danda'uun wangeelli barsiifamuu akka qabu kutannoodhaan ka'uu qabna jechuudha. Kutannoodhaan ka'uu qabna. Oromiyaa keessa bichaatti afaan Oromiffaatti wangeelli haa barsiifamu osoo hin taane sabni hundisaatuyyuu afaan sabni sun dhaga'uun wangeelli barsiifamuu qabaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Biyya kana keessatti Ortodoksiin parsantii 90 ol ture. Har'a garuu parsantii 30 keessa seenee jira. Kuni har'allee hooggantootatti dhaga'amaa jiru. Hooggantoonni mallaqa sassaabuu, mallaqa nyaachuu, namoota amantaa gallakkise awwaggazuu yookiin baasuu kallattii godhatanii jiru. Garuu kaayyoon mana amantaa isa kanaa yoo jennu miti isa kanaa miti kaayyoon mana amantaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Wantoonni guyyaa guyyaadhaan argaa jiru. Namoonni baay'een obboleewwan keenya wajjin barsiisaa turre, wajjin faarfachaa turre har'a eessa jiru yoo jenne hundi keenya ni beekna. Dhuguma manni amantaa keenyaa soba barsiiftetii kuni hundi isaatuyyuu kan mana amantaa keessaa bahe miti. Namoonni mana amantaa diiguudhaaf jiran mana amantaa kana keessa jiraachuu isaaniiti. Yeeyyiiwwan mana amantaa keessa jiraachuu isaaniiti. Yeeyyiin hoolaa keessa seenuu isheeti. Kanaadha. Namoonni kuniin kallattiidhaan mana amantaa irratti xiyyeeffatanii wanti hojjetaniif galii guddaan mana amantaa keessa waan jiruuf. Yeroo ayyaana waltajjii irratti wangeelaa miti kan barsiifamu mallaqa sassaabuudha. Maalidha kaayyoon isaanii? Mallaqa sanarraa waa argatu jechuudha. Phaaphaasiin tokko yookiin molokseen tokko aanarraa gara baadiyyaa yoo deemu parsantii meeqatu muramaaf isa? Garuu kitaaba Fitaa Nigistii mana amantaa keenya keessa jiru keessatti molokseen maal akka ta'e, baataawiin maal akka ta'e, phaaphaasiin maal akka ta'e kitaaba sanarratti eera. Har'amee iddoo adda addaatti sirni mana amantaa cabeera. Naamusni mana amantaa cabee jira. Daaqoniin seera eegaan jiru. Lubni seera eegaan jiru. Phaaphaasii seera eegaan jiru. Monoksee seera eegaan jiru. Mana amantaa keessatti wantoonni hojjetaman wantoota nama jibbisiisu jechuudha. Wantoota guyyaa guyyaa nuti dhageenyu wantoota nama jibbisiisu jechuudha. Uummanni gaabbii galuudhaaf yeroo itti rakkachaa ture uummanni keenya. Baay'ee itti rakkachaa ture. Kanarraan kan ka'e abboonni keenya osoo gaabbii hin galin addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Har'a hoo maaltu ta'aa jira? Yoo afaan hin beekne achi qabu namoota kaawwan. Nama afaan Amaariffaa beeku bichaa ofitti qabuun hin jiru. Argaa jirra kana. Kana osoo argaa jiruu maaliif teenyaadha?
manni amantaa osoo qullaattaafaa jirtu maaliif teenya? Manni amantaa iddoo adda addaatti wanti gubachaa jirtuuf miseensonni waan hir'achaa deemaniif guyyaa guyyaadhaan. Har'as yoo jabaannee hin hojjetini, jabaannee yoo hin dhaabbatini guyyaa guyyaadhaan manni amantaa gubachuun ittuma fufaa jechuudha. Har'a mana amantaa fi miti lubbuu keenyaaf jecha mana amantaa cinaa haa ejjennu. Warreen mana amantaa keessatti dhimma siyaasaa isaanii odeessan mana amantaa galliksanii haa ba'an. Kana ana kaayyoon keenya. Manni amantaa waa'ee wangeelaa qofa kan keessatti dubbatan malee waa'ee siyaasaa kan keessatti odeessanii miti. Manni amantaa alaabas hin qabdu. Kana amanaatoo fudhaa hundi keessanuyyuu. Manni amantaa alaabaa hin qabdu. Manni amantaa kan qabdu fannoo gooftatiidha. Gooftaan fannoo mallattoo godhee nuuf kennee jira. Yeroo ayyaanaa baandiraa waan fannifnee manni amantaa hin bareeddu. Kan bareesse dhiiga gooftatiidha. Dhiiga Kiristoosidha. Kiristoos dhiiga isaatiin kan hundeessedha. Kana beekne hundi keenya iyyuu waa'ee siyaasa irraa bilisa taane mana amantaa siyaasa irraa bilisa haa baafnu. Alaabaan kamiyyuu yoo alaabaan biyya kana yookiin biyyi tun yookiin uummanni biyya kana jaalatee fudhateen alatti alaabaan kamiyyuu iddoo beeta kiristaanii akka hin geenye kutannoodhaan hojjechuu qaba. Siyaasaa mana amantaa keessa jiru baasuudhaaf kutannoodhaan ka'uu qaba. Kana jechuun saba biraa jibbuu miti. Kaayyoon keenya sanii miti. Qulqulluun Phaawulosis jedhee jira. Ati kan Phexrosidha. Ani kan Phaawulosidha. Ani kan Iyyesuusidha. In jedhee jira. Tokkummaadhaan socho'uu qaba. Nuti ijoollee tawaahidooti. Nuti ijoollee Sillaaseti. Hafuuraan obboleewwanidha nuti. Eenyullee ati Amaaraa, ati Oromoo, ati Tigree osoo hin taane ati namaadhaa jennee nama san namummaa isaatiin kabajuu qabna jechuudha. Garuu wanti nama gaddisiisu waggaa 50 waggaa 40 naannoo uummataa san keessa jiraatanii afaan uummataa san kan hin beekne meeqatu jira jechuudha. Kaayyoon isaanii maalidha? Mallaqa sassaabuudha jechuudha. Isa bichaa miti. Namoonni falfalan hin jiranii. Namoonni falfalan hin jiranii hin beekna. Marigeetota warroonni jedhaman maal hojjetu? Kitaaba laalan jiranii. Mee iddoo gadaamii deema. Iddoo tsaballi jiru deema. Keessattuu iyyuu ijoolleen shamarranii irra seexanni iyyuu wantoota marigeetaa matatii godhee miti. Kana mee osuma beennu humna dhabnee teenya. Har'a immoo tokkummaadhaan haa kaanudha. Warroota matatii hojjetan mana amantaa keessa haa baafnudha. Kitaabolee mana amantaa bakka hin buune mana amantaa keessa haa baafnudha. Dhugaadha. Manni amantaa siyaasaa mana amantaa keessa guutee manguunne guutee jira. Guutee jira. Mootonni duraanii aangoo qabatan uummata kana qabachuun kan nutti tolu karaa mana amantaatiin jechuudhaan baay'inaan miseensota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo waan ta'eef karaa kanaan Phaaphaasonni hooggantoota biyyaa muuduudhaan gara biyyaatti ergaa turan. Akka Minilik, Haayila Sillaasee, Minaamina kan jedhaman hundi isaaniitu jechuudha. Beeta kiristaanaa fi miti bu'aa kan buusan. Ofii isaaniitiif malee beeta kiristaanaaf immamaniiti miti. Beeta kiristaanaaf bu'aan tokko buusanillee hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya tokkummaadhaan dhaabbatee mana amantaa dabarsee warroota birootiif osoo hin kennin dhimma ofii keessatti ilaameedhaan mari'atee rakkoo kana keessaa dhaloota ammaa ceesisuun dirqama keenya jechuudha. Kun immoo wanta ammuma ta'u osoo hin taane keessattuu manneen afuurawaa, manneen barumsaa afuurawaa kolleejjiiwwan ijaaramuu qabu. Isa keessatti ijoolleen afaan Oromiffaa baratan barachuu qabu. Hooggantoonni keessattuu beeta kiristaanaa caasaa mana amantaa keessatti namoonni Oromiffa danda'an baay'achuu qabu. Baay'achuu bichaa miti qulqullinni isaanii hoo. Waa'ee mana amantaa hin beeku.
Daaqoniin tokko gaafa daaqoniin ta'uu bichaa miti. Waa'ee amantaa isaa ni beeka. Keessa galseenee beeka. Erga beeka immoo uummata naannoo sanii barsiisuu qaba. Daaqonii naannoo sanitti barsiisee daaqonii baay'ee baasuu qaba. Mindaan illee kan kafalamuu qabu kallattii kanaan ta'uu qaba. Kaayiniin tokko daaqonii baay'ee yoon baafne mindaa maaliif laatamaafi? Maaliif laatamaafi? Abbaa gaabbiyyuu maaliif godhan? Bakka yoo inni namoota dhimma amantaatti dhuguma quuqama ta'e wantoota kaniin raawwachuu qaba, gochuu qaba jechuudha. Malee jibbiinsa saboota birootiif miti. Jibbiinsa namoota biroo hin qabnu. Nuti wanti iyyaa jirruuf manni amantaa siyaasarraa bilisa taate kaayoo ishee ganama gooftaan keenya Kiristoos kenneef sanitti haa deebituudha. Amma garuu isa keessa hin jirtu manni amantaa. Manni amantaa isa keessa hin jirtu. Ijoolluma isheetiin manni amantaa maqaan ishee badaa jira. Baay'een gadda. Amantaan keenya Ortodoks Tawaahidoon amantaa Waaqayyoo irraa nuuf kennamte namoonni balleessuudhaaf ka'anii hedduutu jiru jechuudha. Sobaan jechuudha. Sobni kan seexanaati jedhamee osoo madarakii irratti barsiifamu namoonni baay'een garuu soba dubbachaa jiru. Taabonni samiidhaa bu'e jedhu. Akkamitti taabonni samiidhaa bu'e? Hin argine nuti. Hin agarre nuti. Wangeellis hin jedhu kaa taabonni samiidhaa hin bu'an jenne. Taabonni Museedhaaf kenname. Har'a immoo abbootiin phaaphaasota qopheessanii uummanni itti fayyadamaa jira. Dhiigaa fi foon gooftaa irratti qophaa'aa jira. Kana bakka. Wangeellis kan jedhu kanaan. Taabonni samiidhaa bu'e jechuudha. Naannoo Finfinnee keessatti lafa weeraraan qabachaa jiru warroonni. Warroota kaniin balaaleffachuu qabna. Inni biraa hoo saballi bahee nuun jedhu. Ijummoodhaan bishaan galchaatu jechuudha. Amantaa keenya salphisaa jiru. Garaa isaaniitiif jecha uummanni kun maaliif teenya? Namoota akkanaa maaliif hin salphifne? Namoota akkanaa seeratti maaliif hin dhiyeessine? Abbootinis gurra isaanii qabatanii taa'anii jiru. Dubbachaa jiran, haasa'aa jiran. Har'a mana amantaa lubummaa Oromiyaa hundeessinaa jechuudhaaf yeroo dubbatame kanatti maglacaa kennuudhaaf warroonni ka'e kun yeroo mana amantaa arrabsiisan, yeroo wanti gadhee mana amantaa keessatti raawwatu maaliif hin dubbanne? Eessa turan oosan? Hin jiranii oosan? Hin jiranii phaaphaasonni kun? Har'aas garee namoota biroo abboota waan kana jechisiisaa irraa jiru. Maglacoota yookiin beeksisa adda addaa baasan irratti wantoota baay'ee argaa jirra. Nuti dhimmi keenya dhimma siyaasatii miti. Manni amantaa siyaasarraa bilisa haa baatudha. Isaan immoo mana amantaa siyaasaa keessa hin seensifne. Eenyu seensee dura? Waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Obboleewwan koo. Kanaaf hundi keenya mana amantaa cinaa dhaabbachuu qabna. Mana amantaa siyaasarraa bilisa baasuu qabna. Mana amantaa bakka daldaltoonni keessa jiraatan osoo hin taane bakka Waaqayyoon itti faarfatan, bakka namoonni itti boqonnaa itti argatu ta'uu qabdi manni kiristaanaa. Sabni hundi isaatiiyyuu afaan Oromootiin bicha jechuun qabu. Sabni hundi afaan isaatiin barachuu qabaadha. Guraageen afaan isaatiin, Sidaamni afaan isaatiin, Walaayittaan afaan isaatiin, Tigireen afaan isaatiin barachuu qabaadha kaayyoon kee. Wangeelli babal'ataa jechuudha. Miseensi mana amantaa hin baay'ataa jechuudha. Ijoolleen tawaahidoo hin baay'atti jechuudha. Malee akka siyaasaa isaanii olola adda addaa oofu ni miti. Keessattuyyuu namoonni beeta kiristaanaa saamanii ala ba'an. Akka taarikuu abarraa iccitiisaa Obbiraayin qaba viidiyoo. London keessatti Ingiliiz, London keessatti uummatarra yoo inni mallaqa sassaabbatu uummanni beeta kiristaanaa ari'ee kan baase taarikuu abarraa. Har'a immoo waan inni poostii godhu guyyaa guyyaan argaa jirra. Wal beennaa warroota beeta kiristaanaa saamaa turan har'a immoo basuma kiristaana fakkaachuudhaaf, ortodoksii fakkaachuudhaaf
yoo isaan haasa'an baay'ee nama gaddisiisa. Inni biraa immoo Zamarkuun Baqqala Oromoo keessatti guddate. Har'a immoo waan inni haasa'u jechoota uummata kana bakka hin buune yoo inni haasa'u guyyaa guyyaan argaa jirra. Nama mana amantaatiif dhaabbate ta'eetu jechuudha. Inni maalidhaa? Namoota mana amantaa saaman keessaa isa tokko. Odoo seerri jiraate namoonni kun seeraan gaafatamanii qabeenyi mana amantaa akka deebi'u ni taasifamaa ture. Eenyutu dubbata ree? Hundumtuu ni sodaata. Eenyu sodaannaa? Waaqayyoon qofa haa sodaannu. Waaqayyoon qofa sodaannee amantaa keenyaaf haa ejjennuudha. Malee siyaasaa lallabuu miti nuti. Siyaasaa balaaleffachaa jira. Namoota hojii qadee raawwatan falfalan balaaleffachaa jirra nuti. Kanaaf kana beeknee hundi keenyayyuu amantaa keenyan haa dhaabbannu. Wangeela haa barannu. Kitaaboleen namoota danda'an yeroo isaan maxxansan haa deeggaru. Inni biraa immoo faarfattoonni yeroo ammaa baay'achaa jira. Garuu qulqullina irratti rakkootu jira. Qulqullina irratti rakkootu jira. Kitaabonni illee maxxanfamaa jiru. Qulqullina irratti rakkoo guddaatu jira. Kitaabolee baay'ee argaatan jira. Yoo barbaadan fuula yuutuubii kanatti isin maxxansuu nan danda'a. Kan afaan Oromiffaatiin barreeffamni isaa maal akka jedhamuyyuu kan hin hubatamne faatu jira. Hin hubatamne faatu. Maaliif akkas ta'a? Maa maqaan nu bada? Kitaabolee maxxanfaman seeraan sirnaa fi naamusa mana amantaa eeggatanii jechoota filatamuudhaan maxxanfamuu qabu. Kana yoo hin taane qaamni eeyyamu sunuyyuu eenyudhaan? Qaamni waa'ee kitaabolee kanaa eeyyamu eenyudha? Inni biraa immoo faarfattoonni keessattuu shamarran biyya alaa dhugaadha. Quuqamni isin amantaadhaaf qabdan baay'ee na ajaa'ibsiisa. Keessattuyyuu ijoolleen biyya ormaa jiraachaa shintibeetii biyya arabaa dhiqaa beeta kiristaana qarqaaruun keessan baay'ee natti tola. Isin keessa garuu namoonni baay'een ammallee biizinasii karaa faaruutiinan baradha jechuudhaan osoo walaloo tokko hin danda'in osoo yeedaloo hin danda'in faarfannaa baasuudhaaf horoonni deemtan eebban argadheettanii abaarsa akka hin argannen isinii jira. Kennaa Waaqayyo nuu kenneen haa tajaajilu. Kennaa Waaqayyo nuu kenne. Kennaa Waaqayyo nuu kenne immoo haa beeknu. Hundaafiyyuu kennaan kennameera yaa macaafni qulqulluun. Kennaa san beekne kennaa saniin haa tajaajilu malee nama fakkaachuudhaaf fiiguun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu waa'ee kanaatirratti gad qabne wajjin haa mari'annu. Waa'ee amantaa keenya irratti haa mari'annu. Namoota waa'ee siyaasaa mana amantaa keessa galchan mana amantaa keessaa haa baafnu. Siyaasa mana amantaa keessa ni jira sirriidha. Alaabaan mataan isaa siyaasaadha. Beeta kiristaana kamtu alaabaa qaba? Hindi fuddaa. Hindi alaabaa qabdi? Hin qabdu. Eertiraa fuddaa? Hin qabdi. Hin qabdu. Gibsi fuddaa? Armaayik fuddaa? Hin qabdu. Keenya bichaadha. Maa ol somnaa? Alaabichi alaabaa Minilikiidha. Bakka jaalanne jibbine sobee macaafa qulqulluu irratti akkana jedhamee jira. Akkana halluun isaatu waliif fakkaatu. Tartiibni halluu isaatiyyuu sirrii miti. Waaqayyoon Noohidhaaf kennee jira sirriidha. Kennee jira. Sabbata waaqaati malee inni alaabaa miti yookiin baardiraa miti. Har'a immoo haadha keenya Dubree Maariyaam kan waadaa taate nuuf kennamte malee carqii miti. Carqiin nuuf hin kennamne. Carqiin borus har'as nuuf fayyadu. Haadha keenya Dubree Maariyaam ilmi ishee waadaa godhee kidaana mirate jedhee haadha araaraa haadha waadaa jedhee nuuf kennee jira. Dubree Maariyaam. Namoonni kuniin har'a Dubree Maariyaam akka nuti gannuuf carqii nutti mul'isaa jiru. Fannoo Kiristoos akka nuti gannuuf carqii nutti mul'isaa jiru. Carqii irraa immoo nuti dhimma hin qabnu. Dhiigni Kiristoos kan irratti dhangala'e fannoo Kiristoosidha. Nuti isa fannifame lallabna jedhee qulqulluun Phaawulos. Kanaaf morma keenya irratti harka keenya irratti qabannee fannoo Kiristoositiin diina keenya moona malee carqii miti. Manni amantaallee kan miidhagdu carqiidhaan miti. Manni amantaa kan miidhagse dhiiga Kiristoosidha. Mataan mana kiristaanaa immoo Kiristoosidha. Kana amanuu qaba. Namoonni baay'een osoo hin beekin cim jenneetuma olola adda addaa oofna. Olola adda addaa.
namoonni kan mana amantaati jedhaniitu humnumaa yoo nuti eessa ragaan jennee gaafachuu qabna. Kana hundi keenya iyyuu beeknee hubannee mana amantaa keenya cinaa dhaabbachuu qabna malee olola garaagaraatiin adeemuu hin qabnu. Isa dhumaati irratti immoo ani hubachiisa kan jedhu yeroo ammaa miidiyaalee adda addaatiin wantoonni ololamaa jiran baay'eetu jiru. Kiristaanota na dhagaa. Wanta hundaa isaan jedhaniif hin ta'u malaan deemuu qabna. Tooftaadhaan deemuu qabna malee isaan faana baana gaafa jenne mana kiristaanaa diinaaf kennaa jirra kana beeka. Mana kiristaanaa diinaaf laataa jira. Diinni ala taa'ee nutti kolfaa jira. Wal nyaattee nuun jechaa jira. Kana gochuu hin qabnu. Dabarsinee mana amantaa diinaaf kennuu hin qabnu. Dhimma keenya keessatti haa mari'annu. Dhimma keenya keessatti haa xumurru keessumatti. Haa fidnu keessumatti. Waaqayyoon kadhannaadhaan immoo haa gaafannu. Mana kee qulqulleessi haa jennuun. Akkuma Ayhuudota qaccee fudhatee mana isaa keessaa baase haa jennuun. Namoota hojii gadhee hojjetan. Akka jaalalaa fi dhiifama keetti mana kee nuuf qulqulleessi haa jennuun. Tokko nu taasisi haa jennuun. Inni biraa waldaaleen adda addaa afaan Oromiffaatiin tajaajiluudhaaf hundeeffamtan ni jirtu. Dhuguma quuqama mana amantaatiif yoo qabaattan tokko ta'a. Dhuguma yoo qabaattan. Yoo hin qabaanne ta'e mallaqaaf yoo ta'e mallaqni keessan boruu bada. Namni qarshiif jedhee mana amantaa tajaajiluuf dhufe qarshii caalu yoo argate seexana tajaajila kana beeka. Dhuguma mana amantaa tajaajiluudhaaf uummata kana tajaajiluudhaaf yoo taate tokko ta'a. Namoonni baay'een maqaa irratti wal loltu jedhan. Maqaa abiita maqaa. Maqaan maal barbaachise maqaan? Maqaa qulqulluu tokkootiin yoo moggaafamtan maal rakkoo qabu? Kaayoon keessan tokko yoo ta'e dhimma biraatiif jira malee jidduu keessan. Dhimma san balleessaatu tokkummaadhaan mana amantaa cinaa haa ejjennu dargaggoota gara mana amantaatti haa deebifnu. Mallaqaaf yoo ta'e mallaqa kee yookiin daldalii yookiin hojii biraatiin argachuu dandeessa. Dhimma kanaan garuu mallaqa funaanuun hin danda'amu. Waldaalee hojii gaarii hojjettan ni jirtu nan beeka. Waldaalee hojii gaarii hojjechaa jirtan. Waldaaleen garuu qarshiidhaaf jecha keessattuu ijoollee biyya alaa hundeessuudhaan qarshii walitti funaantanii beeta kiristaana ijaarraa kaan jechaatu qarshii ijoolleerraa sassaabdan baay'eetu jirtu. Waaqayyo immoo deebii qaba kana beeka. Akka Yihuudaa akka hin taane. Dhumni qarshii nama jaalatu dhumni isaa Yihuudaadha. Gatii Yihuudaan argate argattu. Kanaaf hundi keenya tokkummaan kaanee mana amantaa cinaa haa dhaabbannu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyoon namoota jallinnaan deeman mana amantaa keessaa baasee manni amantaa kaayyoo ishee jalqabaa gooftaan keenya Kiristoos kenneef wangeela qofa barsiisu waan ta'eef wangeela barsiiftee hundi keenya iyyuu akka dhiifamaa fi jaalala gooftaa keenyaatitti mootummaa isaa akka dhaallu dhiifamni isaa wajjin haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya eegumsi qulqullootaa nu wajjin haa ta'u. Amiin. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate nuuf haa ta'u.